Ashama akkam jirtu ilma kabajamtoonni ilmaan Oromoo kan Facebook irra jirtan akkam jirtan Ramadan Kariim jedha fayyaa keessanii nagumaan isiniin jechuu barbaada duraan dursee dhaamsa gabaabduu qabaa dhaamsa kan ammoo akka namoota fi sheerii naagotaniin barbaada dhaamsi kiyya kunis waa'ee obboleettii teenyaa kan badii tokko malee dheengadda mootummaa wayyaanee yookaan mootummaan faashistii rasaasa rukute lubbuun isii dabartee jechuudha. Warra isiitii fi faamilii isiitii rabbi jabina sabrii isaanii haa kennu, rabbi isaan haa jabeessu. Sabriinaa jechuun ana jechuudha. Sabriinaa jechuun uummata Oromoo waliigalaa jechuudha. Kanaafiyyuu wanni nan isinitti dhaamuu barbaadu akkasumatti ilmaan Oromoo qaqqaalii dargaggoota keenya naannoo Shaashamannee keessatti nurraa wareegamaniif haala diddaa gabrummaa yeroo ammaa kana keessatti bifa jijjiirratee ittiin ilmaan Oromoo fixaa jiran kanarratti waa xinnoo ishii jechuu barbaade jechuudha. Haalli mootummaa wayyaanee bifa jijjiirratee ittiin yeroodha yerootti nu fixaa jiru kun baay'ee heddummaatee jira waan ta'eef nuti immoo saniif otoo gadi hin jedhin jabaannee du'aaf ajjeechan akka qabsoo ilmaan Oromoo duubatti deebisuu akka hin dandeenye diinatti himnee diina keenya rifachiisuu fi waan wareegama barbaachisaa ta'u nurraa guutuun barbaachisaadhaan jedha. Wanni dhaggeeffattoota keenya wanni nan isin gaafachuu isin kadhadhu irra caalaa viidiyoo kana akka sheerii naa gootan. Maatii Sabriinaa baatiin kun baatii Ramadaanatii Sabriinaan nama 5 jiraachisaa turtee nama 5 jechuun yatiimaa Micayyoon tun abbaan qabdu obboleeyyan isii abbaan qabanii akkuma argitan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork irratti darbaa ture. Rabbiin beeytee isiniifannoo jedha sadaqaa hundi keessanuu hamma dandeessan sadaqadha baatii kana keessatti sadaqaan gara faamilii micayyoo tanaatti akka deemu Oromoo addunyaa irra jiru Oromoo biyya keessa jiruu fi kan biyya alaa irra jiru waan Rabbiin isinitti kenne yookaan immoo sadaqaa baasuu waajiba waan ta'eef sadaqaa keessan bakka qaama laallatutti yeroo baastan baay'ee gaarii natti fakkaata. Hin beektan jechuu kiyyotoo hin taane haalli micayyoon sun keessatti turtee haati isii dhukkubsattee mana yaalaa otoo jirtu akkasumatti obboleeyyan reeffi isii mana yaalatti dhaqee jechuudha. Micayyoo nyaata hojjettee haadha fi obboleeyyan jiraachisuudhaaf tattaaffii gootu haala kanatti isii mudatee video kana sheerii godhaadha yoo dandeessan gargaarsa Oromoo hundumaa ijoollee warra faamiliin irraa rukutame kana warra faamiliin irraa dhume Shaashamannee keessatti akkasumatti micayyoo Sabriinaa tanaa yatiima bira dhaabbachuudhaaf immoo shari'aan illee akka gaarii tuqee jira. Kanaaf jecha kanuman dhaamsa kanan dhaamuu barbaade horaa bulaadha hundi keessanuu sheerii gochuu akka hin daganne. Sabriinaan hunda keenya ilmaan Oromoo gadda Shaashamannee keessatti dhuman hundi isaaniitu qaama keenya waan ta'aniif faamilii isaanii bira dhaabbachuun dirqama keenya. Galatoomadha warri na hordofaa jirtanillee akkasumatti sheerii godhaatii namoota biraadhaan waliin gahaadha. Waan kanarratti hundi keenya iyyuu wal gargaarree waliif haa dhaabbannu waliif du'uu qabna ilmaan Oromoo nuuf jecha du'aa jiran. Kanaafiyyuu warra isaanii maatii isaanii obboleeyyan isaanii bira dhaabbannee haadha isaanii bira ilmoo ta'uufii qabna warra isaaniitiif abbaa ta'uufii qabna ijoollee daa'ima xixinnoodhaaf. Kanaafiyyuu haala kanaan uummata keenya gargaaruu qabnan jedha. Galatoomadha yeroo gaarii qabaadhaa isiniin jaaladha. Ramadaana booda walitti deebinaa. Piis Oromoo injifannoon kan uummata Oromooti. Rabbiin jannataan ishii haa qananiisu hunda isaaniitu ilmaan Oromoo wareegama biyya ofiitiif dhuman irratti rabbi jannataan isaan haa qananiisu yennaa du'aa idhaanillee bira dhaabbadhaadha. Kanuman jechuu barbaada isiniin jaaladha Oromoo tiyyaa yeroo gaarii.